Jaalala areeffame namatti tola. Hiri. Akkam jirtu? Maal taate? Yaadaan badde bara. Yaada keessa galee. Maal abbaasaa yaadde? Qormaatis ga'ee mitiire? Maarree erga yoomiitii qormaan isa addeessu jalqaba? Si mitiin bara. Nuti itti dhiphata malee. Araaramuu keessan nagee baay'ee isiniif gammadeera. Eeyyeen. Gurmuudhaaf yoomiitu mooraa keessi jaalala keessan malee hin bareedu. Jaalala keessanii ilaalasii waliin nutti fakkaate maal nuun jedhanii walitti nu araarsan. Isiniif jenneeti bara. Manni barumsaa keessi qorruurra jennee walitti araarame. Miti jedhaa egaa kana caalaa isiniin jeequ. Tole bareeddu koo yeroo gaarii qabaadhu. Ati garuu maal taate? Maalidha? Maalan godhe? Gammee waliin akka wal lolan osoo beektu gaaffii naaf kuttaa? Kana waliin maaltu walitti fidele? Akkanatti yeroo nu argitu yookiin hin gadditu yookiin immoo hin hafti. Akkasiidha. Anaaf yoom naa galeere? Malee hireen barnootaaf dhiphachuun ishee sitti mul'atu? Dhiifaman gaafadha waaqa. Si dhukkubamoo? Erga faaraa ta'uun godhamne faaraa saddoo ga'ee hin ta'a jedhee tananii. Ati faaraa miti. Jaalalleen koo araadaa. Isayyuu kan araadaa caalu. Dhiis malee qorra kanaan akkanatti nu hiila. Ani araadaa lama qofan beeka. Tokko jaalallee kooti, tokko immoo gadda keenya. Jiituu har'a qoosaa kee hin dandeenye. Qonnaan akkamii? Homaan jedhu wallaan sun qabaa jira. Maalidha? Amartiin kee hoo? Amartii maalii? Kophee gaadhaan amartee hojjechiiftee turte. Nan sobdamtee? Har'a gammee walii wal argitee turte? Gurbaaf didduu sanaaf jedhu lammaffaa waliin arguunaan jetteen turre? Ture. Ifa manaaf godhe. Gammee naafsisuuf haa ta'u gumii waliin ta'utu na gammachiisa ta'e hin beeku. Ani immoo of tuulummaa kootu na ajaa'iba. Of tuulummaa? Maal jette eenyu irratti? Gammee irratti qaba. Adabadhuutii taa'e isheen obboleettii kootii eenyu caalaan beeka. Gurbaaf tuultuu sanaaf jedhu lammaffaa waliin argitutti hin jedhan ture. Amartii hojjechiiftee toonni morma keetti kaa'u gammeen argee ture. Dhugaa jettaa? Maal siin jedheera? Kana booda waa hiriinatti kaafnaan si mufachiisan. Maal? Si mufachiisa? Siin immoo? Maal jechuuf? Dhugaa qaba bar. Kanaan dura waan meeqan ittiin jechaa ture. Abdiin taane kennee fi naamanii ture. Waan barbaade yoo ta'e. Maal qabatuun araaramiin akkasuma naftanitti tuute. Yoomis ta'ee jennaan giiftii wajjin jaalala waadhaam namaa jiru bara. Si qofaadha kan hin carroomne. Bagan hin carroomne. Maal si jechaan ture? Jaalala jechuun Wayyoo gurbaana maaliif nan dhiistu? maal argite? Kana booda kitaaba ajaa'ibaa tokko isin maxxansuun goone. Mata dureen isaa maalidha dhaan hin jettu? Tole maalidha? Faayidaawwan jaalalaa 15 fi faayidaawwan wal quunnamtii saala 22 jedheen isiniif barreessa. Abshira yaaddeen maxxansa jalqabaa siifan jenna. Erga gochuun kee ollee immoo mallattoon keessa akka biraa nama. Kun gaaffii maalii qaba? Jala isaa irratti maal jedheen sii barreessa jetta? Nama jaalalaa gammeedha jedhee. Tuffii akkamitti ammoo yoona tuffatteedhaati? Maalidha maraatti moo? Hirre rakkoo jira? Rakkoon kana caalii maaltu jira? Kun baatattee deemaa jirta? Yoo of kabajjisiif wayya. Yoon of kabaju baadhee maal fidde? Amma naaf gale. Sababan fuula si dhowwadheef inna siin qalbii isaa teettee dhufte? Na dhageessaa qalbii kee fudhattee qilee lixuu dandeessa. Of kabaji kan naan jettu ati kabaja eessatti beekta? Otoo kabaja beekteeti ija jabaattee beekaadhaan si mufachiisan jettu turte. Ahaa, edaa isa tokkostiin si urgufaa jira kaa. Sin obboloonni kun maaliif jireenya koo keessaan baatan? Jireenya maalii qabda silas? Waan anaaf si gidduutti uumame otoo isa biraan ga'u baattee si fooyyatu. Hirre tasgabbaa'e. Deemnarraa. Gammi sarara diimaa darbaa jirta. Anatti sarara diimaan sarara minatti mul'achaa jira. Saamsoon argaa jirta?
Maal ta'aa jirtu sin namoota gurguddaa miti moo? Deemka. Siin ani hireedha bara. Obboleessa ishee eenyuudhaan kan hin qixxeessin ani hireedha. Kan ammoo sirriitti bareechitee beekta. Lamaan keessan boolla lixuu dandeessu. Siinis dabalatee. Kana booddee isa bira ga'uu mitiiti. Naannoo inni jiru geessee jennaan. Hiree ati takka sammuu kee keessatti yaaddee hin beekne waliin wal si barsiisa. اللي مستحيل باغت وارد بهذا الجمال مثلا Egaa kilaasikaalii warra Jaapaanii takka immoo kan Kooriyaa takka kan Chaayinaatiin bashannane. Muuziqaan baafa koo kun baay'ee namatti tola. Kaleessa dhalattee na gowwoomsuu yaalti. Maal qabu otoo hin kattaayiwaanii fi kan Mongooliyaa walitti fe'ee bira ta'e. Sila baafa koo dhaquun koon oollee isa sotoon itti dabalee bira ta'e maal qabate. Bararoo wayii jedhee Saamson. Daayartuun akka keetii kun isa mudatteeti. Oguma bararoo wayii. Akkam siif ta'aa jiru? Waan raatu sana burjaajessee waan ati natti hunduma isaatti kaasee. Maal jetteen? Ani urjii dandere. Si amaneere? Dhibbaan dhibbatti na namanne garuu bitaa itti galeera. Yaariin ajjechaan irratti raawwatameen du'arraa ooleera yeroon jedhuun otoo argite naasuudhaaf fincaan ofirratti gadhiisee oole. Garuu eenyutu sirriitti raawwate siin jenne? Naan jedheera. Ani gowwaadhaare yeroon hojii koonatti ga'eera jedheen dhiisee deeme. Waa'ee reenfaa ittiin kaasne? Suuta jedhi. Yaadadheen bar waa'ee reenfaa yeroon itti kaasu. Mee dura tasgabbaa'e. Dhiisi nama wanti meeqan ajjeesne kanatu ajjeesa jetteetu. Maarree waa'ee reenfaa utuu ittiin kaasiniin hafuura ta'etti dhiyaadha. Inumaayyuu urjiin dhufteetu hin taane inni du'ee urjii bira waan dhaqeen itti fakkaadha. An nama ajaa'ibu immoo duus tasuma isheen argu. Inni si ol isheen immoo jannata jirti waan ta'eef tasuma ol arguu hin danda'an. Ofitti amanamummaa kee utuun hin dinqisiifatin hin darbu. Garuu immoo yeroo inni baga oolti jedhee na hammatu qaama koorraa torbaan qabaa waan irra deemu natti fakkaate. Torbaan qabaa argitee beektamoo? Doktoreen baasofsiiseera utuun siin jedhumoo torbaan qabaan isa caalu immoo jira. Iddoon garaa kee ga'e fakkaata. Atoo garaa kee irraa kolfite. Salphaa moo? Reef waan garaa kunaaf dubbatte. Maal barbaadde bakka kanatti nama? Akkana? Binumaayyuu kabajna fi haala kanaan nattaasuu jalqabdeetta. Si kabajee dhumni isaa maal akka ta'e argee bara. Maal jechuun? Hiree amanii gumiidhaan kanan miidhame caalaa si amanii kanan miidhametu caala. Isi malee balleessaan kan keetu caala. Kan keetu caala jechuun maal jechuu? Gammee guyyaarraa kanan si barbaadeef dhimma hireef jedheen obboleettii koo baay'ee miidhaa jirta. Guyyaa tokkollee nagaadhaa manatti galtee hin beektu. Yeroo hundumaa gaafa isheen manatti dhiphattu nan arga. Miidhamni koo bilbila maatii kootii siif kennuu nan danda'a. Bilbiliitti isaaniin gaafadha. Allaaf godha. Akkuma ati miidhama hiree mana keessatti argaa jirtu isaanis miidhama koo akkasitti himaniif. Ati immoo maal taatee miidhamte? Si yaadachiisu bakka kana teenyee natti fakkaata hireen hariiroo gumii waliin eegalteetti gaabbiteetti lammaffaatiin deebitu maal kan naan jechaa turte. Maalree? Akkas naan jettee ganama isaadha amartii qubee gaa qabu kan isheen mormatti godhattee dhufte. Gammee jechuudha jennaan dogoggoriin gumiinis qubee gaadhaan kaa'aa jiranii natti qoosanii wal hammatanii deemu. Eenyu? Hiree immoo? Tisiif dabalu obboleettiin koo miidhamaa jirti jettu kun gaafa gumiin amartii mormatti godhee adda ishee dhungatu ija kootiin hin arge. Gammee. Akkan si beekamneef sobdeena sobaa jirtu akkan taane. Mana tokko keessa jiraattu miti galiitti ishee gaafadhu. Ilaa beeka. Kana booda hireen miidhamaa jirti jettee dhuftee nattaasofta taanaan harka rabbii si mufachiisa. Anis maatii koof ilmoo tokkichaadha. Isaanan marara.
Wanti na gaabbisuusu tokko garuu jira. Maalidha? Dooktar Eebbaan waa'ee viidiyoo waan naan jedhe sitti meeramti. Urjiis viidiyoo bilbilaan waraabina sakaalii sanaan jedhe. Iyyee. Isa hireetti himnaan mucaan nagaan natti haasa'aa jirtu natti jijjiiramte. Naaf hin galle natti jijjiiramte maaliif? Anoon beeku. Rifaatuudhaan baatee deemte. Waan ta'e waan beektu natti fakkaata. Gaafachuun barbaada. Giifti gaafachuu gaafadhu. Garummaan seenaan akkasiin jedhe akkatti himu. Maaliif? Ila maal seete giifti? Oduun garaa kamiin akka tamsa'u hin beeku. Kanaafuu hiree qofa otoo hin taane nama kamittiyyuu akka himu. Hin yaaddeen. Eenyutti iyyuu himu. Kun iccitii anaaf si gidduutti af ta'uu qaba. Kan naaf hin galle garuu viidiyoon sun maaliin? Anoon beeku. Natti hin himi. Maaliif barbaadde? Maal jechuudha? Inni yoo na gaafate maal jedheen deebisaaf? Tarii inni yoo na gaafachuu baate ani dursee isa gaafachuun qaba. Garuu immoo waa'ee viidiyicha sana haasa'uuf viidiyoon sun maal akka ta'e baruun qaba. Innoo dhugaa keeti. Edaa kunis jira. Waa'ee viidiyoo qofa miti. Tapha amma eegalleef waa'ee urjii tokkoon isaa beekuun qaba. Akkamitti beekuu dandeenya ree? Yaa seenaa osuma itti yaadin taphattuu taatoo lamaa ta'e bar. Kan si ajaa'ibu akkuma tasaatti yeroo tokko